Maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu Waaqa tokkoon ni amanna. Amiin. Kabajamootaa fi jaallatamootaa maatiiwwan Waaqayyoo, Waaqayyoon kan jaalattan, Waaqayyoo isiniin kan jaalatu hordoftoonni chaanaalii kanaa hundumti keessan akkam jirtu, akkam yoo dhageessanii, akkamiin turtanii? Gooftaa keenyaatiif galanni teessoo isaa Aariyaam irratti isaaf haa ta'u. Maqaa isaa gaafa waamnu maqaan ishee kan biraatii namni qulqulleettiin biroo Maariyaam, galanni isheedhaaf haa ta'u. Ergamoonni qulqulloonni, raajonni fi wareegamtoonni akkuma aaboo fi aangoo isaaniitti galanni isaaniitiif haa ta'u. Akka fedhaa fi jaalala Waaqayyootti barsiisaan Waaqayyoodha, gorsaan Waaqayyoodha, beekaan Waaqayyoodha. Ilmi namaa beekaa miti, ilmi namaa barsiisuu hin danda'u. Iccitii abboolii keenya duuka bu'ootaaf, raajotaaf, wareegamtootaaf ibsee nuunis ibsee akka nu barsiisuuf, akka nu gorsu fedha isaa fi jaalala isaa yoo ta'e, barnoota keenya guyyaa har'aa kutaa 34ffaa keessatti, yeroo darbe kutaa 35ffaa keessatti seensaa barnoota amma barachuudhaaf qophii irra jirru gara fuulduraatti isinis yaada kaastaniif gaaffii kaleessas duras ka'aa turee fi walumaa gala dhimma gaabbiin kan wal qabatu seensa barnoota mata dureewwan kana jalatti barataman waliitiin ilaalleera. Kanaaf egaa barnoota keenya kutaa 34ffaa har'aa keessatti immoo gaabbii jechuun maal jechuudha? Namni tokko waan tokko raawwachuun dura, waan tokko taasisuudhaan dura, waan taasisuu fi waan raawwatu sana beekuu, baruun, hubachuun waan isa barbaachisuudhaaf. Maaliitiif biyya hin beekne hin yaadani waan ta'eedhaaf. Biyya beekan malee biyya hin beekne hin yaadan waan ta'eedhaaf waa'ee gaabbii kana namoonni gaafa haasa'an, yommuu isaan waa'ee gaabbii kana gaabbii galan ni dhageenya, dhaga'aas guddan. Egaa garuun gaabbii jechuun maal jechuudha? Dogongoroota immoo gaabbii irratti ka'an hambisuudhaaf, keessuma amantoonni hedduun isaanii dhimmi gaabbii gaafa ka'u wantoota isaan jaraatiin wal jiraa rukutu kana beekanii itti deemuun, beekanii baruun waan barbaachisuuf bu'uurumarraati. Keessumaati rakkoo gaabbiitiin wal qabatu keessatti qooqaatiin hubannoo dhabuu, namni gaabbii keenya nurraa fuudhu, qooqa nuti dhageenyu, qooqa nuti dubbannu dhaga'uu dhabuu isaarraati. Nutis immoo qooqa isaa dhaga'uu dhabuu isaarraati maal akka jedhamne, maal gochuu akka qabnu, maaltu akka nurraatii eeggamu otoo hin beekiin hedduun keenya hafneeru. Garuu gaabbii galuuf immoo fedha waan qabnuuf, waan barbaannuuf, haalonni immoo otoo hin guutamin hafan. Himachuu keessatti, barachuu keessatti, wangeela seeraan barachuu dhabuudhaanii abbooliin keenya qooquu malee danda'an 30 sagadii 40 sagadii malee maaliifan sagada, maal jechaan sagada, ammaman sagada, akkamittan sagada. Keessumaa immoo dargaggoota siyaanaa yommuu isaan waa'ee gaabbii yaada kaasanii, ati umuriin kee ganaadha, amma gaabbii galuun sirra hin jiraatu, ati ganaa xiqqoodha jedhanii yeroo isaan duubatti deebisan waa baay'ee dhageenya jecha. Kanaaf egaa gaabbii jechuun maqaa isaarraati, hiikaa maqaa isaarraa gaafa kaanu, gaabbii jechuun Waaqayyoos namas miidheera, gaddisiiseera, ajaja Waaqayyoos diigeera, balleesseera, cubbuu koo hundumaa Waaqayyo abbaa dhiifamaa waan ta'eedhaatiif narraatii qulqulleessa, dhiifama naa godha jedhanii
Amanuun egaa gaabbii jedhama. Keessumaatii gaabbii jechuun maal jennee gaafa ilaallu akkuma jecha isaa gaabbii jechuun hojii hojjetan tokkotti rifachuu osoon hojjechuu baadhe jechuudhaan itti gadduu jechuudha. Hojii hojjetan, wanta raawwatan, gochaa godhan, waan balleessan kaleessaatti hojiin koo kaleessaa, raawwiin koo kaleessaa, gochaan koo kaleessaa sirrii miti, namas Waaqayyoos gaddisiiseera jedhanii amanuun gaabbii jechuudha. Gaabbii jechuudha. Kanaaf egaa dhalli namaa cubbuu hojjete yommuu Waaqayyo isaa balleessu hojii hojjete sanatti gadde boo'ichaa fi imimmaaniin adabbiidhaan gara Waaqayyo isaatti araaramuun gaabbuu yookiin gaabbii galuu jedhama. Kanaatiif egaa iccitiin gaabbii kun iccitiiwwan mana kiristaanaa torban keessa iccitiiwwan utubaa kasabaattuu aybaada mistiraat kan jedhaman torban keessatti kan ramadamuu fi kan qoodamudha. Sabaattuu aybaada mistiraat iccitiiwwan utubaa torban mana kiristaanaa. Manni kiristaanaa iccitiiwwan shanan mana kiristaanaa fi iccitiiwwan utubaa torban mana kiristaanaa qabdu keessaati gaabbiin iccitiiwwan mana kiristaanaa torban keessaati isa tokkodha jechaadha. Iccitiin kun kan raawwatamu namni gaabbu sun luba Waaqayyoo wajjin mari'achuun waan raawwachuu qabuu fi akkaataa itti raawwachuu qabu hubatee kan isaaf hin galleef gaafatee kan raawwatu inni gaabbii isaa himatu lubicha qofaatti. Lubichi immoo Waaqayyo qofaatti. Kadhannaadhaan isa yaadachaa yaa Waaqayyo, yaa uumaa koo, yaa gooftaa koo, yaa qoricha koo, ilma koo maqaa kiristinnaa Abaluu jedhamu, intalli koo maqaan cubbaa ishii Abaluu jedhamtu yeroo ammaa kana yeroo si'anaa kana gaabbii keessatti deddeebitee gaabbaa jirtu kana badii ishii dhiifama godhiif, laphee gaabbii kenniif, cubbuu ishii irraa fudhadhu jedhee kadhachaa fi adeemsaaf heera gaabbii kenneefi soomsisuun, sagachiisuun, kadhachiisuun gaabbii keessatti seera raawwatamudha. Maarree gaharraa gaabbiin maalidhaa isa jedhudha barroonni keenya. Gaabbiin maalidhaa? Gaabbiin maalidha? Jechumti ishiiyyuu gaabbuudha. Namni tokko namaa wal lolee ka'ee, namaa walitti bu'ee ka'ee wal buruqsuu ni danda'a, wal cabsuu danda'u, ija wal balleessuu danda'u, ilkaan wal cabsuu danda'u, harka wal cabsuu danda'u, luka wal cabsuu danda'u, qaama hir'isuu danda'u. Erga walitti bu'aniitiin booda qaamas walaa miidhanii, jechaanis walaa miidhanii, yeroo muraasaan booda gaafa xiqqoo turan maaliifan obboleessa kootiin wal lolee, maaliifan obboleettii kootiin walitti bu'e
maaliifan obboleessa koo gaddisiise, maaliifan obboleetti koo gaddisiise jedhaniitu gaabbu. Kun uumamumaatiin uumama nuu kennamedha. Namni hojii hojjete keessatti, waan dogongore keessatti, waan balleesse keessatti dhaabatee of gaafachaa akka deemu, dhaabatee of madaalaa akka deemu, hojii isaa qorachaa sakatta'aa akka deemuutiif gaabbii inni jedhu sun egaa gaabbuu balleessaa ofii beekuu, balleessaa ofii amanuu, gochaa raawwatan sana amananii amantaatiin gaabbii galuun gaabbii jedhama. Oromoon gaafa mammaakus eegee fi gaabbiin booda ooltii jedha. Kana jechuun erga waan sun raawwateen booda, wanti badu sun erga badeen booda, ta'een ta'e sun erga ta'eetiin booda wanti ta'u sun gaabbii jedhama. Egaa asirratti kanaafidha namni tokko waa'ee gaabbii otoo hin barin gaabbuu, gaabbii galuu, abbaa gaabbii qabachuu, soomuu, sagaduu, kadhachuu hin danda'u. Beekuun barbaachisa. Gaabbii, nissaha, gaabbe, waan kaleessa, gochaa kaleessa, balleessaa kaleessaatti gaabbuun gaabbii jedhama maatiiwwan Waaqayyo. Maarreekaa balleessaa kaleessa balleessinetti yoo gaabbuu baane, cubbuu keenyaaf gaabbii fudhachuu yoo baane, cubbuu keenyarraa qulqullaa'uu yoo baane, guyyaa murtoo sana wangeela qulqullicha Maatewos boqonnaa 25 akkuma dubbate hoolota karaa mirgaa, ra'oota karaa bitaa. Hoolonni karaa mirgaa, ra'oonni karaa bitaa, cubbamoonni karaa dukkanaa, qulqulloonni karaa ifaa, cubbamoonni si'oon, qulqulloonni immoo gannata galaniitu murtoonni bara baraatti kennamaa jedha. Kanaaf egaa waa'ee gaabbii badii kaleessa, gochaa kaleessaa, cubbuu kaleessaatti jireenya keenya dabarsine keessatti walumaa gala wantoota gaarii hin taane waan raawwanne sanatti gaabbuun gaabbii jedhama. Maarree kana gaabbinee gaabbii galla, kana gaabbinee cubbuu keenya himanna, kana gaabbinee soomna, kana gaabbinee saganna. Kana immoo ta'uu kan danda'u amantii fi amantii qofaadha. Amantiidhaan iccitiiwwan mana kiristaanaa torban keessaa iccitii gaabbii kana yoo raawwadhe, gara lubaa deemee badii koo, yakka koo, cubbuu koo yoo himadhe Waaqayyo dhiifama nuu godha jennee amanuun gaabbuu yookiin gaabbii waan jedhamuutii fi walumaa gala gochaa kaleessaa, raawwii kaleessaa, balleessaa kaleessaa, hojii kaleessaa hundumatti amannee namas Waaqayyoos gaddisiiseera, balleesseera, Waaqayyo natti gaddeera, namni natti gaddeera, abboommiiwwan Waaqayyoo seera Waaqayyoo diigeera, cabseera jennee amanuun gaabbuu yookiin gaabbii jedhama. Itti aanee barnoota keenya kutaa 35ffaa keessatti immoo kutaa 34ffaa keessatti immoo kan walitti ilaallu kutaan 35ffaa gaabbiin maalidha isa jedhu walitti ilaalleerra. Itti aanee immoo kan walitti ilaallu barnoota keenya aanutti kan walitti ilaallu gaabbii galuun yoom eegale isa jedhudha. Waaqayyo hunda keenya duukaa haa ta'u.